Hayy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo fayyaa keessanii. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gadda cimaatu uummata Oromoo irratti bu'ee jira. Guutuu Oromiyaa irratti kaaba kibba baha lixa osoo hin jedhin gaddi keenya kan kaleessa qofaa miti. Yeroon turee jira, bubbulee jira, waggoottan hedduun dabranii jiru. Inni kaleessaa garuu dugda nu mure, mataa nu falaxe, qaama nu caccabse, jireenya nu jibbisiise. Maal reefu maanni boohuu qofaa moo teenya iyyuu qofaa akka maraatu moo baay'inni keenya baay'ina ibliisaatiin qixa ta'e yaa Oromoo. Ibliisa bookee, titiisa, kanniisa akkas ta'uun keenya kun nama nu taasisaa? Maali rakkinni keenya Oromoo? Maali badiin keenya? Ani mootummaa qofattii miti kan badii raawwata, badii nu balleessi jechaa jiru. Rabbillee waaqillee nutti muufatee jira. Waan ta'e duuba deebinee haa qorannu. Mee abbootiin keenya yookaan haadholiin keenya duraan dabran maal raawwatan jennee kaanii haalaan lumi maalidha wanti isaa? Maali yaa Oromoo? Hin babbanne. Nu ganum guyyuma osoo dukkaana boo'ichaa isa kalee diignee manatti hin galin ammas boo'icha biraan nurratti hidhamaa jira. Mana tokko keessaa ijoollee lama sadi dhumaa jira. Laalaa. Mana tokko keessaa ijoollee lama sadi. Ilmaan haadha tokko, ilmaan abbaa tokko. Oromoon dhumatee isa kamiin bilisoomsuuf xaaraa jira warri diyaaspooraa biyya alaa taa'u, biyya hambaa taa'ee ganamaa galgala dhimma siyaasaa dubbatu. Maali furmaatni? Tokkoffaa Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad jechuun hayyuu Oromooti, xiinxalaa siyaasaati. Akka lammii tokkootti, akka lammii Oromoo tokkootti, akka dursaa qeerroo tokkootti Jawaar Muhammad jechuun fudhatama guddaa qaba. Hawaasni Oromoo jecha inni tokkitti dubbate hedduu fudhata. Kanneen amma fakkeenyaaf dhalootni qubee jecha inni hamma jedhe hamma hojiitti jijjiiruudhaaf immediately osoo yeroo hin fudhatin itti seena waan inni jedhu. Amma yeroo darbe mallattoo gaddaatiif jedhee mataa sirreeffadhaa jedhanii jedhe. Guutuun amantaan isaallee kan hin hayyame Islaamni kiristaana osoo hin jedhin mataa isaa haga buqqeetti ofirraa haadii ofirraa balleessee hunduu waan inni jedhee karoora tolchee jedhe. Hamma nuti kan lakkaawaa jiru lammiilee keenya har'a du'aniidha. Lammiilee keenya dhumanii jedhaniidha. Isaan caccabanii buburkutaawanii mana ganda hospitaala keessatti tottoraa jiran hoo kan du'aaf jireenya gidduu jiran hoo miidiyaa addunyaatti poost nu gochuuf maal fayyade? BBC fi Aljazeeraan sa'aatii 24 dubbachuun maal nu fayyade? Sumbu'aa nuuf hin buusu bar BBC fi Aljazeeraa jechuun qabsoo nuti ofii keenya irratti goonuudha. Addunyaa yeroo ammaa abbaatu of mara jedhe bofti. Addunyaa waan tokko yeroo ammaa ofii isaatiif rakkina keessa jira. Ofii keenyaaf yoo kallattii ittiin saba keenya bilisoomsinu yoo hin yaadin miidiyaan addunyaa nu dhagahee dubbatee dhiisee gaazexeessaan miidiyaa addunyaarra BBC Aljazeeraa irratti dubbatu miindaa nyaachuudha jedhetti callisee kan dubbataa jiru inni. Malee waan tokko Oromoodhaaf faayidaa inni buusu hin jiru. Sana miti faayidaan kan ta'e. Ijoollee kanaaf kallattii kamiin qarshii walitti bu'ee ijoollee rakkina biyya keessa jirtu kana kallattii kamiin qarshiin gargaarsi ijoolleen biyya hambaa jiran diyaasporoonni qarshii buusanii fi kan nama kana gargaaruu danda'u kan jedhamu maatiitti yaadanii. Nu guyyuma guyyaan piroofaayilii gaddaatii fi kurraajii lallabu raayifedhaa poost gochuudha kan keenya bu'aan kan keenya jijjiiramni. Ankomii barbaadeetanii miti maqaa nama tokko yookaan dhuunfaa nama tokko mirga nama tokko dhiibuudhaaf jedhanii kan hin kana dubbatu akka guutuu Oromootti jechuudha. Lammiin Oromoo hamma kan na dhaggeeffataa jirtullee ofirraa qabi saba kiyyaaf maal buusuun qaba har'arraa jedhii yaadi amantaa amantu sitti haa ta'u. Yoo qabeenya qabaata ta'e kallattii kamiin saba koo haa fayyadamu jedhi yaadi. Kana booda horee ka'een waa guddaa irra qaba jettee sammuu kee amansiisin dhumattee jirta jechuudha. Wanta tokko qabeenya guddaadha saba keetiif dhaabbachuun. Hortee guddaadha saba keetiif yaaduun. Lubbuu akkas nama marartu dhabaa jira ilmoon nama. Hin beeka lubbuun akkam akka nama marartu.
lafa kaabaa kibbaan hallayyaa ta'e irratti mootummaan itti xiinxalee itti yaadee uummatatti gaasii summaawaa dhukaasuu jechuun amma isaan afaan sirreeffatanii meeshaa sagalee hin qabneen uummata fixee ka'ee uummatatu walirra ejjetee wal daddarbatee dhume jedha. Mootummaa ija jabeessii kan qaanyiin beekne. Tole hamma kana booda maaliif furmaatni keenya? Bo'uuni piroofaayilii gaddaa jijjiiruun furmaata nuuf ta'a. Maaliif kallattii ittiin wal ijaaramee kee biyya keessatti qabsootti hin galle hundi keenya mataa anarraa jalqabee kaa hin gallaa biyya laarra maal dareedu biyya laarra. Waggaa meeqa diyaaspooraa ta'anii jiraatame biyya hambaarra. Waggaa meeqa haasaan haasatama olollee adda addaa peejii adda addaa irratti gadhiifame faayidaa maalii buusaa jira? Yoo ajajaa hin qabnu jettan immoo ajajoota nu ajajan kallattii tooftaa ittiin bu'uu danda'an Oromoon qarshii hin qaba haga tokko dinagdee hin qabna saboota biraa qarshiidhaan binnee jechuudha namoota waa'ee xiinxalaa beekan Oromoon hin qabu jennee bitannee kaanee isaan nu hadursanu kallattii ittiin qabsoo seenu nuuf mijeessaa. Kanaan achi har'a saka kaleessa ummanni guyyaa tokkotti ummanni 700-800 du'u jechuun meelaala dhala namaa dhiisaati qarshii qabdan illee tokko 2 3 4 5 jedhaati haga 708 lakkaawaa akkam nama dadhabsiisa akkam nama ifaajjeessa lubbuu namaa jaalatamtuu kabajamtuu kana tokko 2 3 4 jedhanii haga 700-800 lakkaawuun yaa Oromoo akkam namatti ulfaata wallaahi akkam mataa nama bana bar akka maraachuutti jirra maraanni malee hin jirru sammuun nu dhuyu maaf ta'e carraan keenya akkas. Ijoolleen hedduun amma karaa keessaatiin kan nagaafachaa jiran kallattii kamiin qarshii walitti bu'ee ka'ee Oromoo biyya keessa jiru gargaarra kan jedhaa jiran. Jawaar Mahammad maaliif seera akkasii hin baasin? Maaliif Oromoon anama fakkeenyaaf san dubbadhaa namni dhaga'u hin jiru. Jawaariin garuu Oromoo miliyoona Oromoo 1000 lakkaantu beeksisaa jalatti isa hordofu. Mootummaan biyya bulchullee isa hordofu. Kallattii ittiin wanti kun ijaaramu kallattii maaliif hin mijeeffamne? Kallattii adda addaa kallattii yoo karaa feesbuukiitiin godhamin jedhani karaa waatsaappiitiin biyya keessatti kallattii ittiin inni biyya keessaaf inni biyya alaa jiru wal quunnamees yeroo gabaabaa keessatti furmaatni nu ergamu maaliif itti yaadamne? Uffata aadaan faayame farka wal marree kana dhaaqamuun faayidaa maalii nuuf fidaara yaa Oromoo? Maa kan kolfaa taana? Maa saba kolfaa taana? Duuti keenya du'a saree gadi taate du'a tiisisaa gadi taate babbanni wallaahi. Dhugaa jechoota natti osoon dubbachuu barbaadu arraba kiyyarratti naqatee jira luugamamee jechuudha akka fardaa keessi koo ibidda bahaa jira garuu dubbachuu